kutaa sadaffaa seenaa Laayilaa Kaalid xayyaarichaa kan bunne Filisxeemonni mirga biyya qabaachuu akka qaban addunyaatti beeksisuuf ture. Laayilaa Kaalid osoo Israa'el biyya taatee hin hundaa'in dura magaalaa Haifaatti dhalatte. Israa'el bara 1948tti hundeeffamuu hordofee waraana Israa'elii fi Araboota gidduutti taasifameen Filisxeemota walakkaa miiliyoonaa ol buqqaanii baqatan keessaa tokko Laayilaa fi maatii isheeti. Libaanoositti baqattee achumatti guddatte. Shamarree ganna 15 taatee sochii sabboonummaa Arabaatti makamte. Umrii daa'imummaan sochii bilisummaa Filisxeemitti waan makamteef ergama garagaraaf ramadamutti kaate. Yeroo umriin ishee ganna 25 ta'u dhaabbanni Popular Front for the Liberation of Philistine ergama opereeshinii idil addunyaa ishee kaadhime. Daa'imummaan lafa dhaloota ishee magaalaa Haifaa taatee waggoota hedduun booda qilleensa Haifaa irraa akka balaliite ibsite. Barruu My People Shall Live jedhu ofii ishee barreessite keessatti akkamiin ijoollummaan qabsootti akka seentee fi opereeshinii xayyaara butuu keessatti akka hirmaatte ibsite. Waa'ee magaalaan itti dhaladhee baay'ee hin yaadadhu. Yeroo umriin koo waggaa 4 achii maatii koo waliin baqadhe. Xayyaara buttee gara Israa'el geessitu qilleensarraa magaalaa Haifaa akka argite barreessite. Magaalaa Haifaatii erga baatee waggaa 20 booda gaafa hagayya 29 bara 1969 yeroo anii fi jaalli kiyya Saaliim Iswaa'ii Filisxeem kabajuuf garas geessinu qilleensarraan magaalaa dhaloota koo arge jettee dubbatti Laayilaan. Xayyaara Ameerikaa TWA Flight 840 butuu ishee Filisxeemonni qe'ee isaanii irraa baqatanii akka buqqaatota qofatti ilaalaman biyya mataa isaanii qabaachuu akka maluuf addunyaaf ergaa dabarsuuf Israa'el Filisxeemota hiitee jirtu akka gad lakkistu dirqisiisuuf akka ta'e turtii waggoottan dura miidiyaa Afrikaa kibbaa SABC News jedhamu waliin turtii taasisteen ibsitee turte. Taateen sun hawaasni addunyaa buqqa'uu ummata Filisxeem jedhamuun beekamuu fi bara 1948 muudateef xiyyeeffannoo akka kennuuf mallattoo yaadachiisa guddaa gochuuf akka taate himti. Filisxeemonni qe'ee isaanii irraa humnaan buqqifaman addunyaan ummata Filisxeem buqqaatota deeggarsa namoomaa barbaadan qofatti ilaala. Rakkoon jiru gaafii siyaasaa akka ta'e hin ilaalan jechuun xayyaara butuu ishee addunyaan gaafii ummata Filisxeemiif xiyyeeffannoo akka kennuuf akka ta'e ibsite. Xayyaara butuu yeroo jalqabaa akka taaktikitti itti fayyadamuuf ture. Hawaasni addunyaa maaliif Filisxeemonni kana godhu eenyu isaanii maal barbaadu jedhanii akka gaafatan gochuudhaaf ture. Deebiin isaa suuksa bara 1967 booda dhooheen argame jetti Laayilaan. Gama biraan ammoo Israa'el waraana bara 1967 booda Filisxeemota hiitee turte akka gad lakkistuuf akka meeshaatti itti fayyadamuuf akka tures himti. Laayilaan bara 1969tti xayyaara butte Sooriyaa erga geessitee booda marsaa biraaf onnatte. Kana gochuuf garuu gochaa bifa ishee jijjiiruu akka qabdu murteessite. Waldhaansa babaqsanii yaaluu plastika yookiin plastik sarjerii si'ajaha akka taasifteettu amanama. Libaanos irraa gara Jarman magaalaa Stuttgart imalte. Achitti nama lammummaa Nikaraaguwaa fi US qabu Patrick Argolo waliin arguun karoora xayyaara butuu baasane.